Ashama arkafuni daawwattoota channel kiyyaa akkam jirtanii naguma jirtanii bakka jirtanitti meeqa Fooziyan maasoo sodaachuutti jirti oonnachuutti jira akka nama busaan qabe xiqqoo nama tokkoon arra biraankii godhuu yeda beektanii takkaani hojii kana inee galle takkaa namarrattis wanta akkanaa hojjedheen beeku kanumaaf keessi kiyya na sodaate nama sanirree nama baay'ee sodaadhu nama baay'ee kabajuudha mee nama kana akkamittan gocha akkanaa irratti uuma gocha akkanaa akkamittan godha akkamittan nama kanas jechan taane jedheeni qalduma keessa namni ree olitti aarutu jira beektanii kanuma keessa sodaachaa ta'u wanna kana godhutti jira meeqa waan kana biraankii kanaanis sodaachaa akkuman godhuudhaaf yaalitti sinirree sodaa kiyya kana akkamitti na keessanii subscribe share like godhu san indagatina ishiin kaayin beektanii onnee teenya nu jajjabeessaa ishii kana sodaa Chutti jira akkam jedhee tasini ibsa kaakino onnachaan mattan jira takka Fooziyan akkana taatee hin beektu inuma jettanii ugaan argitan nama kana mee maqaa isaanii sini ibsu moodhiisu siniin jechuutti jira meeqa olumaan argina inumaayyuu namni kun artistii jaalata weellisaa keenya siniin jedha anaadaa isaatiin boonu siniin jedha weellisaa keenya sinirree hedduu jaalatanii mee olumaan ilaalla siniin jedha Nufana angedhumaatitti turaayi angedhumaatitti daawwadhaa siniin jedha gaafii hedduu gaafannarree dhuma isaatirra wanna gaafannurree waan jiruufu namatti hin tolu jettanii akkas gottanii darbina akkasimi olii gallee bakka jirtanitti nagaa taanu daawwadhaa angedhumaatitti yaani habiba na eessatti na argite hoggan nama biraa waliin maakatu amma tanoocha natti aywa nama kam maaltu si beekaree sumata akkas jedhee asa namatti moo namatti haasaan Intalli Fooziyan ishiin jettee dhiira waliin akkas taatee jettee harkee asooftee ganda deemte. Ganda mana nama tokkotu hin dhabu. Amma dubbii sobaa ani ganda dhaquu kan. Ani maayittan si beeka bas akkana jettee haasa'uu kee malee waan biraan beeku. Waan takka rakkoon qabu namichi masan biraa waliin nu gahu. Namtichi sun eenyudha? Muhammadin naan jedhu Muhammadin raan dhageessu kinoo isa tokkas naan jechuutti jira naan jedhu. Maamma kumoo. Isa kanaan basiidhaa miree amma walii galla kunoo. Fuullee raami atis jirta innis jira eessatti akkan jedhee immoo ragaa wajjin naafitu maaliif akkan jedhee sababni immoo isatu dhiyeessa. Ani immoo kana jechuun qaba. Ani jiru lee shakkana naan jetta ayi bibitaati ilmoo dubartii odoo qabdu lee shakkana naan jetta. Ilmoo dubartii qofaa miti. An qabaachuu kiyya qofa odoo hin ta'in. Atis siifis ilmoontii ilmooteeti. Si galaani ani obboleessa kiyya. Ati obboleetti kiyya. Ati kalas. Abi barraamboode mana kana hin dhufin ani sin barbaadu deem gara mana keetitti lammata mana kana hin dhufin kalas nu bira hin dhufin tamam ati bultii kiyya diiguuf mana keenya dhufa ati jirtaamti arrabooda akka mana kana hin geenye bakka hunda deemte niti Muhammad sun akkanuma jettee narra haasa'utti jirtaamti kanaafuu akka mana kana hin geenye. Ani badii kiyya waan hin ta'iniif mana kana kan dhufuu qabu kan yoo irraa hafe yoo badii kiyya ta'e irraa hafu. Badii kiyya waan hin ta'iniif mana kana wanti na hambisu tokko hin jiru. Hin hafus. Oolan hin barbaanne hin dhufin mana keenya. Kanas arraamboode mana kana hin badii kiyyaami. Badii keetiin Ni dhufa. Leesha akkan naan jettaati. Ulees fudhattee yoo achitti uleen illee kana dhooftu ta'e. Leesha akkan naan jettaa bibatti nama guddaa miti. Hin jennee. Haadha manaa sittee tittani makalas tamaam. Mirga qabda badii kiyyaami akka feete ittiin. Hayi namni si Lafumaa kee waan hin jenne jedhee. Biraan. Maal? Biraankii. Biraan. Amma biraankii si godhutti jira. Baay'ee akka rifattee kinoo si arguutti jira. Ifa manaaf kudhimee waa hundaafuu gadi taa'ee xiqqoo. Si maal jechuu kee? Biraankii nan gochuutti jira jechuu kiyyaa bar jechi koo amma ati wanna hin jenne tokko hedduu rifattee jirtaamti. Andrei waan kana si gaafachuu. Na sobdechuudha. Issi sobuutan jiree. Asirree kino mormitee jirtaa naan hin jenne jetteeto baay'ee tokko wannoo jetteerta waan ta'eef. Si maal rifachiifta rakkuma keessa taate maali? Dhiifaman si gaafadha kanaan. Ayyoo maalitti. Afoon irraa ta'e. Mee waan kanaafuu daawwattoota hedduutu nu daawwata waan ta'eef waan kana ugaas gaafadhu baay'ee rifattee jirta. Ugaan akkana siin jedhu keessatti amansiistee akkamitti odoo shakkii tokko malee akkamitti ofitti amantee haasofte kana. Ani akkamitti fakkaata uumaa kiyyatti ofitti amantummaan socho'a. Bakka socho'utti ammas yeroo haasa'u sansaka kiyya eeggadheeti kan haasa'u. Yoo haasa'us sababa malee haasa'u.
namni jedhi yoo naan jedhe hin jedhuuf. Akka an jedhe inni naan haa jedhu. Ani garuu hin jedhu. Ofi amantummaa waan socho'uuf ofirra dhaabbadhee qoma dhaadheetu waa hundaa ofirraa dhoorga. Kanatti deemus. Baay'ee nama gammachiisa ofitti amantummaan kee isa qofa oduun ta'in hundi keenyaaf ofitti amantummaa qabaachuu qabna siniin jedha. Waan kanarratti akkuma argitanitti sirriitti daawwadhaadha. Egaa Fooziyaan hadha waan tasaa natti fiddee baay'ee na rifachiiftee ani sirrifadhee dhugaa natti fakkaate garuu immoo akka itti dhugaa natti fakkaatiin mana namaa naan jette mana namaa ka deemu hin qabu. Kanarratti ofi amantummaa waan sirraa mormadhee fi homaa miti. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota keenyaa akkam jirtanii naguma jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi keenya sinii dhaqqabu siniin jenna. Akkuma argitanitti keessummaa siniif qabee dhiyaatee kan jira. Innis artistii Habiib Baayuu jedhama. Mee maqaa chaayinala isaatirree of sinii beeksisu isumatti dhiyaatee. Egaa akkuma Fooziyaan jettee ani Habiib Baayuu yookaan Soori kan jedhu maqaan chaayinaala kiyyaa Collee Tuub jedhama. Subscribe, share, like nu gochuu hin dagatinaa jedha. Baay'ee bareedaadha maqaa chaayinala isaatii achumaan diraamaa inni hojjetu arguu barbaadan like, subscribe, share godhuu hin dagatinaa jedha. Mee Habiib Soori oggaa jettu si dhaga'ee kan jira. Maqaan kee Sooriidha moo maalidha? Maqaan kiyya Soorii miti. Maqaa sirba kootiiti. Maqaa sirba keetiitis Sooriidha jechuudha. Mee kanaafuu dandeessee sirba kee kanarraa xiqqoo daawwattoota keenya weellisuu hin dandeessaa? Sirbinaan jettee garuu sirbu beektaa turte ibsitee tokkoffaan jaraa sirreeffachuu shaakaltee dhuguun maal barbaachisaa? Inni maal sirriidha. Anirree itti yaadeeti miti. Tasuma waan kanatti kakaane akkuma dura eegallee duratti dura biraan kirraan kaane isumarraan immoo maqaa chaayinala keenyaa beeksisuudhaaf kaane waan ta'eef kanaaf hundi keenyaa itti yaadne rakkoon qabu waan itti yaadne tokko baay'ee bareeda ta'a waan ta'eef. Haa ta'u eega jette. Soori Oromoo dhugaa aannan loonii yaa ameessa tuntootti na buusimee aannaansa. Lukuchee godaansisa looyyaa lukuchee godaansisa looyyaa lukuchee godaansisa. Nacheentee nyaaballoodha bal'ifadhu dheedhii yasaawwaka bal'ifadhu dheedhii yasaawwaka. Lukuchee biyya margaa sangoonni isaa bookisee harkaa sangoo marrateedhaa jabbiisota. Yaa Habiib Baayuu jirta yaa obboleessa kiyya sagalee matee tanatu bari hirriba irraa utaalchise argaa gubbaraa na kaase. Baay'ee bareedaadha. Weelluun kee baay'ee hedduu tokko nama gammachiisa. Hedduun jaalladhee akkuma nama jaalladhetti daawwattoonni keenyarree akka jaalatan abdiin qaba. Mee bakka kanatti waan naaf hin galin Soori jechuun kun maal jechuu barbaaddeeti? Hiikkaan isaa maal inni? Afaan Amaariffaatii moo Oromiffaa moo Ingiliffaa moo akka anaatitti namni hin galiniif hoo jiraate jedhee tan kana si gaafadhe hiikkaa isaa nu hiikuu hin dandeenye. Maal san qofa yaa Foozii anaafuu naaf hin galle akka waan jecha kana warra Turkiitirraa fudhate moo eessaa akka fudhate na dhibeeyyume warra Suudaaniiti moo warra Keeniyaati moo warra ollaa keenya Jibuutiiti moo mee asumaan irra nu buusne. Akkanuma akka namni hin beekin akkuma nuyi kanatu hedduu jiraachuu danda'a kanaafuu hiikkaa isaa hin barbaanna jennee gaafii kana siif kaasne Soori jechuun hiikkaan isaa maali? Sirriidha namoonni hedduun Ingiliffaa maaliif akkas jedhee sirbee Soori jechuun Ingiliffaa jedhanii. Akkuma Oromoo fi teessumni isii bal'oo taate hiikkaan afaan Oromoo kunis bal'aadha. Isa kana kan irraa kaase Soori jechuun Oromiffaan. Afaan Oromiffaatiin. Soori hin jenne Soori yoo jette Ingiliffata. Soori jechuun nyaachisii jechuudha. Soori jettee malee Soori miti. Soori aannan elmadhu aannan dhugii yoo saanichi kun fakkeenyaaf
naannoo Loqota, naannoo Shawaa, naannoo Arsiititti akkasuma naannoo hedduu ta'etti abbaan ebaluu sangaa akka gaariitti sooree maaliif guddatti gurgurate. Farda abbaa ebaluu sirriitti sooree akka ajaa'ibaa kana fiiga. Sooriidha malee sooriidhaan. Laalan walumatti afaan isaa tokko ta'e gilifumaan jedhutti jirra. Jenneet yaadutti jirra. Sirba kee hanga har'aatti nima dhaggeeffama garuu hiikkaan isaa maal akka ta'e nuuf hin galle. Har'a immoo kinoo akkuma hundi isaaniitu arganitti yeroo itti si gaafa arganne rabbi jedheetu walitti qonnamne kinoo hiikkaa isaa nuuf hin ta'e hedduu tokko gammannee jirra. Odoo ol arguurree baannee hiikkaan afaan kanaa maalidha maal jechuudha jennee odoo nuuf hin galin. Ingilifumaan sooriidha jechuutti jiranneetuma akkuma hiikkaa yaala keenyaatti fudhannaa jechuudha. Har'aan sana kinoo akkuma argitanitti namni weellusaa dhaggeeffatan kinoo akkuma inni nuuf hiiketti akkuma nuyi kanatti warroonni hin beekin hedduun isaanii jiraachuutu mala immootu hin jiraata. Kinoo waan irree hin beeku Muhammad irree akkuma jedhettu hin beeku ture isatu har'a nuuf ibsee wanta hin beekin tokko nama beekurraa beekumsa fudhachuun badii miti waan nama beekurraa beekuun waan bareedaadha jennee yaalla. Mee Muhammad odoo itti yaadin sirba saatitu weelluu saatitu keessa kiyyana tuqee na kakaase kaadheetoo dhufee jechuutti jira. Dammaqeetoo jechuutti jira. Mee nuuf haa ibsu irree waan dammaqee dhufe kanaaf jechuudha. Eda waraabaa jirtan jechuudha iyyuu. Nurree waraabaa. Sorry ergaa akkas taate daawwattoota fi kabajamtoota keenya har'a artistii kabajamaa fi jaalatamaa Habiib Waayyuutu nu biratti argama jechuudha sa'a kanatti. Anis akka carraa ta'e osoo inni sirbeetiin sagalee isaa qal'oo tanaan hirriba keessaa na kaasee na fiduu baatee bootaa kanatti isin fuulduratti hin argamu jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun jechuudha warreen isin jaalatan chaayinaala isaa barbaaduun Habiib Waayyuu jettanii yeroo dheeraadhaaf warri barbaadanii dhabdan jechuudha. Asumaan garana dhuftanii chaayinaala isaa colleetu ka jedhu subscribe, like fi share gochuu hin dagatina. Asumaan numatti wal guddisa waan ta'eef artistiin kun jechuudha yeroo dheeraadhaaf hojii isaa aartii keessatti yeroo hedduu itti fixee amma kan jirus biyya jiru kana keessattis aartii ofii guddisuuf afaan ofii guddisuudhaaf jechuudha. Chaayinaala kophaa isaa banateetiin jira. Kanaaf chaayinaala isaa daftaniitiin subscribe gootanii akka guddiftan asumaan gara keessan dabarsaatiin mee foozii haatis chaayinaala kee asumaan osoo beeksifattee akkuma beektanitti maqaan chaayinaala kiyyaa warroonni afaan oromiffaatiinis afaan amaariffaatiinis nu dalagaa jettan hedduu keessanii jira. Asumatti warroonni diraamaa ol keessa afaan amaariffaatiif oromiffaa barbaadan fooziyaa keessa seenuu hin dandeessanii. Warri oromiffa bichaa barbaadan immoo tulluu irratti ilaaluu hin dandeessan. Tole asumaan galatoom jecha maal isaan qofaa miti yeroo baay'ee warroonni tulluudhaan na beektan jechuudha. Chaayinaala kiyya yoggaa gattuu hidhan yoggama fooziyaa tuuxaniyyuu tulluun fooziyaa jala jira waan ta'eef achitti argachuu dandeessanii achumaan subscribe waan diimtu san tuuxaniitiin sagalee bilbilaa san immoo yoo dhooftan qajeeluma argatan jechuu kara keessaa kuttanii maal isaan qofaa miti kara Kush 5 show Kush 5 show jechuun hiikkaa isaa yeroo biraa isiniif hima garasi seentanii afaan amaariffaatiif afaan oromiffaa ni argattanii chaayinaalli tokkos ni jira achuma jala Kush jala yoo seentan jechuudha anaaftuuf jedha. Isaafis subscribe like gochuu akka hin daganne kenna hundarraa jechuudha kan isin guddisuu qabdan like subscribe gochuu kan qabdan ka artistii kennaa kana colleetuuf yeroo makamuu akka hin daganne like gochaniitiin afaan keessan aadaa keessan hedduu waan nama gammachiisuu fi waan hedduu nama barsiisu achirratti argattan waan ta'eef kanaaf warreen hedduun isaanii koomentii jalatti lakkoofsa Habiib Waayyuu naa kenni jedhaa turtan har'a kunoo qaamumaanuu isaayyuu akka carraa ta'e anaas hirriba keessaa na kaasanii wal argine waan ta'eef baga wal argine jecha chaayinaala isaa colleetuuf akka hin daganne asumaan subscribe like godhaa guddisaa isiniin jedha nagaan nu jiraadha. Habiib keenya baay'ee dhiifama naaf. Ati na waamtee asitti mana keessanitti naaf. Galata guddaa qabda weelliseetiifis galatoon. Sorry, Oromo tatuka analone. Sorry,